Ashamaa harka kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oro 360 warri chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan share, subscribe, like gochuun maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jedha. Isin jaaladha. Hadhamee baacoo re'ee fi saree walitti baacan tokko isiniif himee waan mootummaan bilisiginnaa ilmaan Oromoo 95 jedheetiin dhaadatu tokko irratti yaada gabaabaa tokko isin biraan gahaa. Share waliif godhaa, wal biraan naa gayaa isiniin jedha. Hanga dhuma sagantaa kiyyaatti akka na hordoftanis gamanumaan isin affeera. Maal waliin jette seetan saree fi re'eedha. Re'een tun yeroo hunda saree maa wali qottisanii jalqaba yeroo qotteen isii yookaan coqosaan isaanii akka tarabaa jedhan san wal taraban san maalirraa jalqabe seetan sareetu dhufeeti re'eeni eegee gadin qabattuu jedheen jennaan ati tanteen agartuu jette re'eenillee akkasumatti itti fufaniiti. Re'een maal jetteen seeta nuti ka nyaannu baala Rabbi uume, ka dhuynu bishaan Rabbi uume, isin ammootu warra qabeenya namaa saamaa jiraatu. Yoo namni dalagatee nyaata lafa kaa'ate hattanii nyaattanii, yoo nuti ilmoo dhalle ilmooteen hattanii nyaattanii, yoo nuti duunellee foon keenya hattanii nyaattanii jette. San birattuu nuti guyyaa tokkotti miiliyoona hedduutu barbaadamaa jette re'een. Miiliyoona hedduu qalanii nu nyaatanii jette. Isini wanti isin nyaatu hin jiru. Rabbitu haraama isin godhe. Rabbitu najisa isin godhe. Wanti nyaataafis isin barbaadu hin jiru. Garuu yoo dhaltan guyyaa takkatti yeroo takkatti baatii muraasatti 8 dhaltanii 10 dhaltanii jette. Garuu baay'ina keessa yoo laalani baay'inni keessan re'ee irraa gadi. Re'ee guyyatti miiliyoonni tokko ol qalamu isin ka guyyatti qalmaaf takkatti keessanillee hin barbaanne ka ufii baatii 4 keessatti 8 haga 10 dhaltan Rabbi barakaa isin keessaa fuudhee baay'inni keessan ammoo addunyaa tanarratti yoo laalan saree irraa gadi, re'ee irraa gadi jette. Rabbiin barakaa nu keessa kaayeeti. Nuti haga fedha yoo nu qalanis yoo guddatte 4 dhalla yookaan 2 dhallaa yookaan takkatti madallaa ammoo baay'inni keenya addunyaa tanarratti saree irra baay'eedha jetteen re'een saree. Dubbii ta jalqabde nu saree eegee gadin qabattu jettee re'ee dhufte. Re'een ammoo deebisaa takkaa isiin hin yaadin deebifteef jechuudha. Amma wanni ani dubbii kana isiniif kaasee fi yeroo dheertullee isinitti haasa'uun barbaadu. Yeroo hedduu miseensa shanee waraana shanee nama hagana ajjeefne hagana madeessine jedhee mootummaan dhaadatu kuni sirritti siif galuu qaba yaa Oromoo. Waraanni shanee jedhaniin sun waraanni adda bilisummaa Oromoo re'eedha. Ka sooratu daraaraa mukaati. Mukni ka Oromiyaa keessatti marge. Yookaan ammootu ilmaan Oromootti waan qaburraa qoodee fi nyaata. Bineensa bosonaa ka bosona Oromiyaa keessa jiru soorata. Yayyiin ilmaan nafxanyaa ammootu ergamtoonni nafxanyaa ka isaan sooratan dirqiin sabbata hawwalee Oromoo irraa hiikataniiti.
ka isaan sooratan midhaan qotee bulaati. Ammallee dirqaniiti qotee bulama san qawween sodaachisaniiti kaanidhaa kaan ajjeesaa lafa kaabinee qochisiisaa akkanatti jiraatan. Ammoo barakaan qaban badii dalagan waan ta'eef wanti isaan dalagan tokkollee galman geettu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo WBO'n waraanni Oromoo WBO'n ummata nagaatiif dhaabate. Yoo guyyaanillee 1,000 ajjeesan akka re'ee saniin dhumatu waraanni bilisummaa Oromoo. WBO'n hin dhumatu. WBO'n ganna meeqa ima jira. Dhaloota bara anilleen dhalatin WBO'n inuma jira hin dhumatu. Oromoon guutuunu akka re'ee san warri Oromootti duulu ammoo akka sareeti hin barakattu. Yeroo kamuu hin mooyattu. Yeroo kamuu hin baay'attu. Guyyaa har'aa amma TV'n waan nu gabaasu waraana 595 ni ol gujiin ala goone kun ajjeefamee kun madaa'e gujii keessatti. Kana jechuun Oromoo ilmaan Oromoo bar saalfii tokko malee ilmaan Oromoo 95 ajjeefne hedduma deessine siin jechuu jira. Yaa Oromoo dammaqi. Shaneen isaan jedhaniin kun maqaa ittiin ajjeesuuf itti moggaafatan. Ka ajjeesu jiran ammoo ilmaan Oromooti. Warra siif du'aa jiru. Dammaqi yaa Oromoo. Saalfii tokko malee ilmaan Oromoo 95 ajjeefne siin jedhee TV'n sii gabaasaa jechuudha. Kasi ajjeesisiisu ammootu warraan Oromoo siin jedhu. Warra kaleessa TPLF bitattee Oromoon ajjeesaa turteetu har'a nafxanyaan bitattee Oromoon ajjeesu jirti. Warra kalee OPDO warra hadda bilisiginnaaf hin jedhu. Kana beeki dammaqi Oromoo. Shanii ajjeefne jechuuni Oromoo hagana ajjeefne jechuudha. Kana beekuu qabda. Shanii ajjeesanii maaltu nagaya jettee yoo kateettu taate miliyoona 5 ajjeesuuf karoorfatanii deemu jira. Miliyoona 5 taatu ajjeesanii angoo irra turuuf. Ati mataa ishanii ajjeesan jedhi. Maqaa Oromoon ittiin gabaafamutu kana. Oromoo ajjeesaniiti maqaa itti moggaafataniiti shanii ajjeefne. Oromoo ajjeefne jechuun danda'a. Waraan Oromoo hagan ajjeefne jechuun danda'a. Maqaa siin moggaafatanii maqaa siin ajjeesan kanaan si ajjeesan. Kanaan dura TPLF OLF nagan ajjeefneetti. Har'a tunniin illee maqaa biraa moggaafattee shanii hagan ajjeefne. Saalfii tokko malee. Ammoo wanni diin illee beekuu qabu ilmaan Oromoo akka re'ee isiniin jedhe saniin dhumattu. Warri Oromoo ajjeesu ammoo warri Oromoo saamu ka Oromoo saamsisu akka sareeti. Sareen haga feete guyyaa 8 dhaltus guyyaa takkatti 8 dhaltus barakaa takkan qabdu bakka yaadde takkas ga'uu hin dandeettu. Angoo irras turuu hin dandeettu. Biyya sanis bulchuu hin dandeettu. Guyyaan jaraa fagoon jiraatu jechuudha. Namni nama saamaa jiraatu, kan nama ajjeesaa jiraatu, umriin isaatis barakaan qabu, angoon isaatis barakaan qabu, jaalalli isaatis barakaan qabu. Umrii isaa guutuu akka nuti goobana daaceetii fi minilikiin itti himataa jiraannu kanatti himataa jiraannu. Seenaan isaanii kitaaba gurraacha irratti barreeffama jechuudha. Seenaa isaanii gurraachefatanii umrii guutuu jiraatan. Warra kaabinee hadha ilmaan Oromoo fichisiisaa jiru takka takkaan maqaa isaanii beekna.
akka goobanaatitti galmee isaanii ol kennaaf jechuudha. Warri ammoo har'aan tanallee of fedhe gabbayeeti ani ilma goobana daaceeti jedhu weel gumaa nu haa kafalu goobanni daacee duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irra raawwatee jira. Gumaa isaa nu kafaluuf haa qophaayu. Akkasitti ufaa qopheessu. Dhiira yoo ta'e ilma goobana daacee eega ta'e gumaa goobana daacee isarraa baafannaa. Gumaa goobana daacee nuuf haa kafalu. Badii goobanni daacee Oromoo irratti dalage haa fudhatu. Ilma goobana daacee tan eega jenna. Kakkanaa kana feena beekta. Dura abbaa itti dhabne goobana daacee zarii isaa itti dhabne. Ilmaan isaa itti dhabne eega ilmi goobana daacee argame. Goobanni daacee eega ilma qabaate ilmaan isaa gumaa Oromoo waan aanoleetti dalagame, waan Arsii irratti dalagame, waan Harargee irratti dalagame, waan Tuulama irratti dalagame nuuf haa kafalu. Duraa abbaa itti dhabne bara. Goobanuma ofii fannisanii ajjeesan. Har'a goota goobanni goota dhanii nuuf aarsan. Goobanni duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwate. Warri ani ilma goobana daaceeti jettan. Warri ani ilma Minilik jedhu. Gumaa ilmaan Oromoo nuuf haa kafalu. Tana Oromoon guutuun hubadha. Tuffii Oromoo bakkaan ga'aniiti. Ani ilma goobana daaceeti, ani ilma Minilikiitii nuun jedhan. Miniliki goota Afrikaatii nuun jedhan. Sirba baasanii Minilikiin nuuf aarsan. Yoomillee ilmaan Oromoo ka dhugaan onneen isaa Oromummaa dhaqat Oromummaa qabdu goobana daaceetiif Minilikiin faarsus hin danda'u. Kana beekuu qabda. Bara Minilik bara goobana daacee qabatanii Saala Sillaaseen akaakayyuu goobana daacee qabatee Oromoo fixaa ture akkuma hadha Abiyyii fi ka akka Taayyee ka akka Shimallis Abdiisaa kanniin jechuudha. Waan bifa biraan qaba. Har'a maqaa aangoo jara kennaniiti jarumaan nu fixu jiran. Maqaan isaanii ammoo Oromummaa himatti. Yoo Oromoo ajjeesan ammoo shani ajjeemne jedhan. Kana Oromoon tokko tokkoon beekuu qaba. Ani ilma goobana daaceeti jedhaniiti gadi bahanii nu dhaadatutti jira. Hayyee gumaa goobana daacee isintu kafala. Gumaa inni ilmaan Oromoo irratti raawwate badii inni ilmaan Oromoo irratti raawwateef isintu itti gaafatama. Yaaduma ganaa dabarfachuu barbaade warri chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan subscribe share godhaati.